درسي دقدمي تربفا برنوت السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت السيرة ما تدرين كن يرى غزوة حنين، دولة حنيني كان جروتا قافا بيجي مكة انجفتمي موهمو gurguddoonni gosoota qeysiciilaan jedhaman mariidhaaf walitti qabaman. Isaan keessaa dura taa'aa kan ta'an kanneen akka Hawaazin, Saqiif warri ta'an, warri kun warra muslima hin ta'inii gaafa kana walitti qabamanii mariyatan. Muhammad duula ummata isaatti duulee raawwatee jira, nurraa hin dhaabbatu, osoo ni nutti hin duulin itti duulu nu wayyaa jedhanii mariyatan. Itti duulla jechuu murteeffatan. Nama hoogganaa waraanaa ta'u Maalik ibn Awf an-Nasrii nama jedhamu filatan. Waraanni baay'ee walitti qabame. Bakka Awxaas jedhamu qubatan. Dubartoota isaanii, ijoollee isaanii, horii isaanii of biratti qabatan yookiin ofii wajjin fudhatanii bahan. Jara sana keessatti nama Dureyd ibn Simma jedhamutu jira. Namni kun nama baay'ee sammuu bilchaataa qabu jedhamee beekama. Dureyd gaafa sagalee ijoollota dhagahu, beeyladas kan isheen achitti isaanii wajjin jirtu gaafa dhagahu, maal kunii jedhee Maalik hoogganaa waraanaa Maalikis Dureyd ibn Simmataatiif akkas jedhee deebise. Namoonni hundumtuu maatii ofii fi qabeenya isaa of duuba kaa'atee fuuldura isaanii bu'ee irraa akka loluun barbaade jedheen. Kana jechuun qabeenyi isaa bira jira, ilmaan isaa, haati manaan isaa bira jirti, lubbuu isaa cimee lolee lubbuu isaa wareegama godha jechuu yaadeenii jedhaan. Gaafa kana Dureed, ati hoolaa eegda malee waan biraa waan beektu hin qabdu. Nam tokko yoo injifatame yookiin yoo mo'ame waan tokko wanti isa deebisu jiraayi. Yoo injifatamte waan tokko wanti si fayyadu hin jiru. Nam tokko yoo ofii isaatii ni injifata ta'e kan isa fayyadu eeboo isaatiif seefii isaa qofatu isa gargaara akka inni injifatu. Yoo immoo injifatameera ta'ee fuuldura qabeenya isaa fi ilmaan haadha manaa isaatti xinnaata fokkisaa jedheetu Dureed akka dubartootaa fi qabeenyi deebifaman warrumti lolu bichaan dirree waraanaatti akka bahanu akka yaada fide. Maalik ammoo yaada Dureed kana irraa hin qeeballee ture, irratti dide. Jarri dhufanii waadii Awxaas yookiin laga Awxaas qubatan. Loltoonni gara laga yookiin waadii Hunayn jedhamutti achi deemanii bakka sanarra dhaqanii dhokatan. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam walitti qabamuu isaanii barraan Makkarraa gaafa guyyaa sabtii guyyaa jahaffaa baatii Shawwaalirraa nama 12,000 loltoota fudhatee achitti deeme. Gaafa sana Safwaan ibn Umayyaa nama jedhamurra kumburtaa 100 kumburtaa lolaa ergifate. Makkarratti Itbaan ibn Asad nama jedhamu itti gaafatamaa godhe. Otuu karaa deemaa jiranii duula Hunayniif Makkarraa ka'anii deemaa jiruga. Osoo deemaa jiranii muka guddaa tokko karaa irratti arganii musliimoonni. Muka kanatti mushrikootatu waan ta'e itti fannifatee jala taa'ee waaqeffatee barakaarra barbaada ture. Yaa ergamaa Rabbii, muka akkanaa kana nuufis tolchi, nutis muka jala teenyee muka kanatti fannifannee meeshaa keenya barakaa barbaanna jedhanii gaafatan. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam Rabbiin guddate akkuma ummanni Muusaadhaan jedhan sana naan jettani. Jarris yaa Muusaa waaqa nuuf tolchii, akkuma warri kaan waaqa qaban kana waaqa addaa nuu tolchii waaqeffannaa jedhani. Muusaanis isin ummata wallaalaadhaa jedheeni. Isinis karaadhuma jaraa hordoftan, karaa warra durii kana hordofuuf teessuu, karaa Yahudaaf Nasaaraa jala deemuuf teessu jedhanii ergamaan Rabbii itti dheekkaman. Gariin namaa baay'ina waraanaa kana gaafa argu har'a in injifatamnu tasumaa jedhanii haasa'an. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam baay'eetti toluu dide jechi kun.
gaafa ganamni gahu namni dhaqee oduu himu achi dhaqee oduu waraana warra Huneyniin jiranii kana fidee fi dhufee ergamaa rabbiitiif. Jarri dubartoota isaanii, gaala isaanii, re'ee isaanii ooffataniitu waraanatti bahanii jedheetti himnaani ergamaan rabbii seeqqatanii sun boojuu muslimoonni fudhachuu taa'anu bor yoo rabbi jedhee jedhaniin. Halkan kurnaffaa ji'a shawwaalirraa bara 8ffaa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam waadii Huneyn jedhamu dhaqee gahe. Waraana isaa halkaniin iddoo qaqabsiise. Alaabaa warra muhaajiraa Aliyyi ibn Abi Xaalibiif kenne, kan warra Aws ammoo Usayd ibn Hudayriif kenne, kan warra Khazraj Hubaab ibn al-Munziriif kenne, alaabaalee xixiqqaa biraa ammoo namoota biraatiif kenne. Ofiisaa kobortaa 2 uffate, xarbuusha mataarra kaate, xarbuushaa fi mighfara mataarratti uffate. Achi booda fuuldurri waraanaa waadii Huneynirraa akkas gadi bu'uuf gaafa ka'an yaani deemaa jiru gara bakka waraanaatti iddoo qabatanii warri kaan fuulduratti deemaa jiru. Yeroo kana keessa warri Huneyn bakka ta'e dhokatanii taa'anii Khaalidii fi namoonni isaa waliin jiran gaafa waraana fudhatanii achi gad deeman xiyyatti roobsan. Baay'ee madaa'e namoonni gaafa san. Warri fuulduraan deemaa jiran kun nahanii baqatan. Waraanni hundinuu baqate. Kana booda gariin mushrikootaa warri biyyi Makkaa cabee jennaan Islaamnaatti seenan kun baay'ee gammadanii baqachuu kanaan. Warri reefuu Islaamnaatti galu kun Abu Sufyaan akkana jedhe. Abu Sufyaan ibn Harbi jechuun cabni keessan hin dhaabatu amma galaana geessanitti baqa keessan hin dhaabdani amma galaana diimaa geessanitti jedheen. Akkasuma obboleessi Safwaan ammoo warra jegna halkaniiti warri kun jedheetti kolfe. Sana booda inni kan biraan ammoo Muhammad cabuu fi sahaabaan isaa cabuu kanaan gammadaa waliin jedhan. Sana booda Safwaanii fi mushrika ture gaafas Safwaan Ikrimata ibn Abi Jahl baay'ee dallananii akkamittiin akkas jettu Ikrimata ibn Abi Jahl leefuu muslima ta'a Safwaan ammoo gaafa sana mushrika kanuma ta'uu wajjin akkamittiin kana jettu jedhanii itti dheekkamanii. Egaan jalqaba waraanni muslimootaa haala kanaan cabuudhaaf dirqame. Sana booda rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam waraana irratti cichanii nama muraasa muhaajirootaa fi ansaarota muraasa biratti qabatanii isaanii yaabbatanii gara diinaatti gulufaa akkas jedhanii geeraran. Ani nabiyyiidha soba miti, ani ilma Abdul Muttalib, ana nabiyyu laa kadhib, ana ibni Abdul Muttalib jedha achi deeman. Yeroo isaan akkas achi deeman kana Abu Sufyaan ibn al-Haaris namni jedhamuu fi Abbaas gaangee isaanii qabanii irraa ittisaa turan. Akkasaan gaangeedhaan gara diinaatti achi hin deemne. Sana booda rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gaangee isaanii irraa bu'anii rabbiin kadhatanii yaa rabbi na tumsi jedhanii Abbaasiin sagalee kee ol qabiitii warra bay'atar ridwaaniin gale warra laaftoo jalatti waadaa gale sana naaf waamii jedhaniin. Abbaasis sagaleen isaa baay'ee guddaa ture ni waame. Yeroo inni waamu hundumti isaanii yookiin warri waamaman sun gara sagaleetti daddafanii dhufan akka isaanii ilmoosiitti fiigdutti fiigaa dhufanii labbayka labbayka owwaanne jedhaa dhufan. Namoonni 100 ta'an walitti qabaman gaafa kana ergamaan rabbii jara fudhatee gara diinaatti achi gara qajeele isaanii loluudhaaf. Ammas waamichi ansaaratti taasifame ansaarotatu waamame ammoo jechuudha. Jarrinis dhufanii baniin Haaristu waamame jarris dhufanii kutaalee waraanaa golduraa duubaan walitti qabamaa dhufan. Ergamaa rabbii biratti gareen baay'ee walitti qabame. Amma rabbiin tasgabbii ergamaa rabbiitii fi mu'mintootaaf tasgabbii buuse. Tuuta waraanaas kan jarriin argine buusee fi hamma waraanatti deebi'anii muslimoonni. Yeroo kana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam yeroon kun yeroo lolli hammaate jedhan.
achi gajjedhanii biyyee hammaaranii ummata kaafiraa yookiin ummata waraanamaa jiru kanatti facaasan. Fuulli keessan bittinnaahee jedhanii du'aa itti kadhatan. Biyyeen darbatame kun ija isaaniitti guute. Humni jaraas dadhabaa deeme. Of duubas deebi'an. Booda ni baqatan. Musliimoonnis faana bu'anii lolan. Dubartoota isaanii irraa booji'an. Akkasuma warra lolan baay'ee isaanii booji'an. Gaafa sana Khaalid ibn al-Waliid baay'ee madaahee ture. Namoonni mushrika ta'an hedduun gaafa Makkaa sana banamuu Makkaa booda wanta argame kanarratti hundaa'uun akka Rabbiin ergamaa isaa tumse arguutiin muslima ta'an. Gaafa mushrikoonni gaafa baqatan bakka saditti qoodaman. Gareen tokko biyya Xaa'ifitti baqatan. Isaantu irra baay'eedha. Gareen tokko immoo bakka Nakhlaa jedhamtutti baqatan. Gareen biraa immoo Awxaas bakka jedhamutti dhaqanii maadhee waraana isaanii buufatan eega bittinnaa'anii booda. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam warra Awxaas qubate kanatti Abaa Caamir al-Ash'arii nama jedhamu wasiila Abii Muusaa al-Ash'arii itti filee kutaa waraanaa irratti shuumee garee muslimootaati wajjin jalatti erge. Innis dhaqee walitti qabama isaanii bittinneesse jara argatee boojuus fudhate bakka sanatti Abuu Caamir duunaan Abii Muusaan bakka bu'e. Innis milkaahee tumsamee waan qabu fudhatee deebi'e. Gareen waraana muslimootaa mushrikoota cabsaman kana hamma Nakhlaa gaanitti ari'anii jara keessaa Dureed ibn Simmaa qaqqabanii ajjeesan. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam boojuu akka walitti qabamu ajajan. Boojuun gaafa sanaa qabeenyi booji'ame 24,000 gaala, 40,000 ol kan ta'u re'ee, 4,000 kan ta'u ammoo uqiyaa yookiin boondii warqii, 6,000 kan ta'u ammoo namoota lubbuun jiran. Warra kana hundumaa bakka Jiciraanaa jedhamutti walitti qabee Mas'uud ibn Amr al-Ghifaarii nama jedhamu itti gaafatamaa irratti godhe. Qabeenyi warra Hawaazin fi namoota isaanii wajjin walii galanii bifa kanaan booji'amee jechuudha. Achii booda Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam gara Xaa'ifitti qajeele. Karaatti yeroo Xaa'ifin deeman mana Maalik ibn Awf an-Nasri isa sila ajajaa waraana jaraa ture sana mana isaa bira darbuu dhufanii akka ni diigamu ajajanii diigame. Gaafa Xaa'ifin dhufanii dhaqanii gahan diinni yookiin ummanni Xaa'if jogola keessa galanii jiru. Nyaata waggaa tokkoof isaan ga'u of biraa qabu. Ergamaan Rabbi itti marsanii taa'an. Jalqabarra musliimoonni qe'ee isaanitti dhiyaatanii teenyaan qe'ee warra Xaa'if kanatti dhiyaannaan xiyyatti daddarbatanii mammadeessan. Irraa xiqqoo fagaatanii bakka masjidaa har'a jiru kana turan. Musliimoonni tooftaa garaa garaa fayyadamanii isaan achi keessaa baasuuf yaalan. Haa ta'u malee waan tokko fayyaduu hin dandeenye. Khaalid guyyaa guyyaan baheetu eenyutu bahee naan lola jedhee mubaarazaa waammataa ture. Namni bahus hin jiru ture. San booda manjaniiqa waan jedhamu waan fagoodhaa dhagaas ta'ee ibiddas ta'ee itti furguggisu dhaabee itti furguggisaa ture. Waan tokko jara dararuu hin dandeenye. Musliimoonni taankii lolaa kan harkaan tolfamu fayyadamanii dallaa jaraa cabsanii seenuuf gaafa yaalan jarri sun ammoo sibiila ibidda keessa kaa'anii sibiila gubaa itti darbachuu irra bubuusuu jalqaban. Sababa kanaatiin dallaa isaanii cabsanii galuun hin dandeenye. Booda keessa tamrii jaraa inaba isaanii jalaa cicciruuf gaafa jarri ka'an musliimoonni ciruuf kaanaan warri sun ammoo adaraa Rabbii adaraa firoomaa jedhanii adarani. San booda ni dhiisan. Ergamaan Rabbii xumurarra garbichi warra kana keessaa gara keenyatti yoo dhufe bilisa ta'aa jedhanii beeksisan. Yeroo kana namni 23 ta'u garboonni achi keessaa baqatanii gara muslimootaa dhufan. Isaan keessatti kan argamu Abuu Bakraa nama jedhamudha. Bakraa isaa yookiin baaldii isaa fudhatee gadi bu'ee sanaan ergamaan Rabbii Abuu Bakraa jedhanii isa moggaasan. Warra Xaa'if kanatti inni garboonni isaanii jalaa baqatanii bahanii bilisa ta'an kun baay'ee isaan aarsee yookiin isaanitti dhagahame.
haaluma kanaan yeroo dheeraa turan naannoo guyyaa 20 kan ta'u yookiin immoo ji'a guutus ni jedhama itti marsanii warra Xaa'if kana bira turan. gara boodaa keessa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Nawfal ibn Mu'aawiyaa nama jedhamuun maal wayya jedhanii mariisisan. innis maal jedhaani, yaa ergamaa rabbii jarri kun akka jeedalaati, yoo teessee eegde ni qabda, yoo dhiiste sammooy waan si darartuun qabdu jedheeniin. san booda rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hin deemnaa jedhe ka'e. gariin isaanii muslimoonni jechuudha warra Xaa'if kanatti balaa kadhu akka rabbi balaatti buusuu jennaan, yaa rabbi warra Saqiif kana qajeelchi muslima taasisii fidii jedhanii isaan ammoo du'aa'ii kadhataniif. sana booda rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Xaa'if irraa gara Jicraanaa bakka boojuun itti walitti qabamee jiru sanatti deebi'ee bakka sana guyyaa 10 kan dhiyaatu achi bule, naannoo guyyaa 10 achi bule. boojuu achi jiru hire. yeroo achi turu kana keessa otuu boojuun hirin jechuudha, otuu boojuun hirin yeroo achi turu keessa akka warri Hawaaziin kun toobatanii dhufanii qabeenya isaanii maatii isaanii fudhatan yaadaa ture rasuulli rabbi otuu boojuun hin hiramin. jara keessaa namumti tokkoyyuu hin dhufne. eegee dadhabee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam boojuu keessaa khumusa yookiin harka 5 keessaa harka tokko keessaa fuudhee isa fuudhe kana namoota dadhabaa ta'anii muslimoota dadhabaa ta'aniif kenne. qalbii jaraa gara islaamnaatti barsiisuuf warra musliman ta'iniifis kenne akka isaan islaamnaa jaallataniif. gaafa sana Abaa Sufyaaniif uqiyaa 40 kenne, meetii uqiyaa 40, gaala 100 faa kenneef. akkasuma ilma isaa Yaziidiif 100, Mu'aawiyaadhaafis 100, Safwaan ibn Umayyaatiifis 100 gaala kenneef jara kanaaf. Hakiim ibn Hizaamiifis, Al-Haaris ibn Kildaatiifis, Uyaynata ibn Hisnii fi Aqraa ibn Haabis, Abbaas ibn Mirdaas, Alqamata ibn Ulaathata warra kanaaf Maalik ibn Awfiif, Alaa ibn al-Haarisiif, Haaris ibn Hishaamiif, Jubeer ibn Muxcimiif, Suheel ibn Camrii, Hawayxib ibn Abdul Uzzaa nama biraatiifis gaala 100 kenneef. namoota warra biraati immoo 50 kenne, gaaniif 40 kenne. oduun kun biyya keessatti babal'ate. nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kennaa namni rakkina hin sodaanne namaa kennaa jedhanii hamma jarri odeessan tokko kennaa kana hundumaa kenne. booda warri baadiyyaa ergamaa rabbiitti zahmaa yookiin ammoo itti baay'atanii qabeenya nuu kennii jedhan osoo duukaa deemanii kadhatanii mukatti geessanii rakkisan. mukti wayyaa ergamaa rabbii irraa fudhate. ergamaan rabbii wayyaa konaa kennaa, osoon qabeenya hamma muka bosona jiru kanaa baay'atu ton qabatee isiniif hin kennan ture. dogna ta'uu koo, sodaataa ta'uu koo fi sobaa ta'uu koo sinan agartanu ture silaa jedheen. san booda rifeensa tokko gooba gaalaarraa fuudhee yookiin dalluu gaalaarraa fuudhee rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam otuu boojuu keessan kana keessaa wantamma rifeensa kanaa kan nageessu hin jirtu, harka 5 keessaa harka tokko fuudhamu malee, sanuyyuu immoo isinittiin deebiseen isinii kenne ittiin fayyadamne ani. kanaafuu isin ammooti kirriis fidaa, lilmoos fidaa, yoo hattan hanni kun nama qabeenya booji'ame keessaa waan tokko dhokfateef duniyaa irratti xinneenya fokkuu ta'a, akhiratti immoo azaaba ta'aafi jedheen. namoonni waan fuudhanii of biratti hambisan hundumaa fidan. sana booda egaa haalli kun haala kennaasa jalqaba kennamee qabeenya isaa irraa hafe sana harka 5 keessaa harka 4 hafe kana Zayd ibn Thaabit akka inni qabeenya kana qoodu ajaja kenneefi namaaf gaafa hiru meeqatu nama gahaa, naannoo gaala tokkoof walakkaa, re'ee 2 fi walakkaa re'ee, akkasumas dirhamaa 10 gaha, dabalata boojuu namaa ammoo namtu boojuu amaan namaa harka 3 keessaa harka tokko argatu turan. yoo qarshii 20
namni kun wantoota fudhate kana yookiin gaala qofa yookiin re'ee qofa yookiin nama qofa argachuu yoo barbaade qarshii 20 fidi yani qarshii 10 fidi isaan jedhama. san booda gaala 4 argata yookiin ammoo re'ee 20 qofa argata yookiin ammoo booji'amaa namaa yookiin garbicha harka 3 keessa harka tokko argata ture. hamma kanatu nama ga'aa jechuudha. qabeenyi gaafas booji'ame kana ta'a. san booda ansaaronni himannaa dhiheessani ajaa'ibaa jedhan. nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam qabeenya guddaa kana qurayshotaaf kenna kan keenya seefin dhiiga dhangala'aa jira waanuma tokko nuuf hin kennine jara kanaaf qabeenya kana hundumaa kennaayii jedhanii komii dhiheessan. dubbii kana sa'ad ibn ubaadaa itti gaafatamaa warra ansaaraa dhaqee ergamaa rabbiitti hime. ergamaan rabbii ansaarota walitti qabee itti dubbate waan isaan galata oolaniifis kaasee dubbate. rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa warra ansaaraa isin gorora yookiin copha qabeenyaa ani ittiin qalbii namaa gara islimnaatti qabeef dallantuuhi ani isiniin islimnaa keessanittan isin kenne yookiin gara islimnaa keessanittan isin hirkise. yaa warra ansaaraa gaafa namni re'ee fi gaala fudhatee manatti galu isin ammoo ergamaa rabbii fudhattanii galuun isin hin gammachiisuu jedheen. rabbii lubbuun muhammad harka isaa jirtuun kakadhe osoo muhaajira ta'uun hin jiru ta'e yookiin hijraanatu hin jiru ta'e ani nama ansaaraan ta'an ture. osoo namni karaa tokkorra deemee ansaarri karaa biraa deemanii karaa ansaarri deemaniin deeman ture. yaa rabbi ansaaraaf rahmata godhi ilmaan isaaniitiifis ilmaan isaaniitiifis yaa rabbi rahmata godhi jedheen. gaafa kana namoonni ni boo'anii ergamaan rabbii qooda keenya ta'uu jaalannee jirraa jedhan. rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam achirraa deebi'e. sana booda ummanni hawaazin warri duraan lolamanii qabeenyi isaanii booji'ame eega namni hirmaatee ka'ee booda dhufan. isaan dura bu'aa isaanii kan ta'e zuheer ibn surad jedhama. jarri dhufan kun muslima ta'an ergamaa rabbiitiif waadaa galan. yaa ergamaa rabbii jedhaniin warratti boojite kana keessa haadha keetu jira adaadaa keetu jira obboleettii haadha keetiitu jira obboleeyyantu jira jedhaniitu sirritti yaadachiisanii kadhatan. jennaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam wanti na wajjin jiru waanuma isin argitan kana wantan of biraa qabu. ana biratti baay'ee kan hin jaaladhu dubbii dhugaan jaaladha. yookiin boojuu qabeenya keessan fudhaa yookiin immoo namoota sin jalaa booji'ame fudhaa waa lama hin danda'amu jedhaaniin. jennaani nuti ilmaan keenyaaf dubartoota keenya yookiin warra nurraa booji'amee fi qabeenya walitti hin qixxeessinu. dubartoota keenyaaf ilmaan keenya nuu deebisii waa'ee re'eef gaalaa hin dubbannu jedhaniin. jennaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo zuurii sagadee ka'u ka'aa dhaabadhaati islimnaa keessan ibsaati nuti obboleeyyan keessan diinii keessatti obboleeyyan keessanii jedhaati ittaan sun nuti jaarsummaa ergamaa rabbii isinitti baasnee jirraa yaa muslimoota. ammas ergamaa rabbiittis muslimoota jaarsummaa baasnee jirraa boojuu nurraa boojitan namoota nurraa boojitan nuu deebisa jedhaniin. jedhaa jedhetti ergamaan rabbii. jarris ka'anii salaata booda yaada kana dubbatan. rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ittaansee wanta kan koo fi kan banii abdulmuxalib ta'e isinii kenneera isinii deebiseera jedheen. namoota ammoo isiniif hin gaafadhaa jennaan muhaajiroonni fi ansaaronni wanti nuti fudhanne ergamaa rabbiitiif deebisneerra jedheen. gariin warra baadiyyaa xinnoo diduu barbaadan kanneen akka aqra ibn haabis uyeynata ibn hisn abbaas ibn mirdaas jarreennan kun qabeenya gaala qabeenya fudhatan kana keessatti qooda isaan ga'e kana deebisuu jibbani. gaafa kana rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni ofii isaatii jaalatee kenne qalbii isaatiin das jedhee kenne haa kennu. yoo ammoo kennuu baates
gaafa gana lolasa itti aanu lollee gaafa boojinu qooda jahaan deebisnaafi qooda tokko yoo nama deebise qooda 5 itti dabalee qooda 6 kenninaafi haa kennuu jedheen. namni hundumtuun kenne booda Uyaynata ibn Hisni qofatu dhowwate. kanaaf isaaf immoo qoodi 6 akka kennamu godhe qabeenya sana yookiin booji'amtoota kana warra Hawaaziniif deebisee jechuudha. eegaa warri namoonni booji'aman kun sila isaa meeqa akka argatan ilaallee turre. amma eega namoonni warri booji'ame kun deebifamanii galanii kan namni argatu gaala 2 fi yookiin ammoo gaala 2 argatan yookiin ammoo re'ee 20 qofa argatanii jechuudha namoonni warri booji'an kun qabeenya gaafa hirmaatan. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa boojuu kana hiree warra galfamuuf immoo galchee xumuree ka'u bakka Jiciraanaa jedhamurraa umraa isaa hidhatee dhaqee umraa godhe. san booda gara Madiinaatti deebi'e. gaafa inni gara Madiinaatti deebi'u Zulqiidaarraa guyyaa 3 qofatu hafa. guyyaa 6 yookiin guyyaa 3 qofatu hafa ture jechaadha. achiin gara Madiinaa deebi'e. baatii Muharram bara 9ffaa keessa oduu himaan Madiinaa Banii Tamiim warri jedhaman namoonni akka isaan galii galchanii nagaan hin jiraanne gibira yookiin jizyaa kennanii akka isaan nagaan hin jiraanne kakaasaa jiru jechuu oduu ergamaa Rabbiitiin ga'e. ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam nama 50 kan fardaan lolu Uyaynata ibn Hisni al-Fazaarii ogganaa godhee jaratti erge. innis dhaqee goodaa yookiin otuu jarri dirreerra jiranii dirreetti itti nam'ee jara booji'e. namoota 11 dubartii 20 ijoollota 30 booji'ee gara Madiinaatti deebi'e. gaafa inni booji'ee Madiinaan fidee dhufu dura bu'oonni jaraa nama 10 ta'an dhufanii ergamaa Rabbiitii wajjin bira dhufani. yaani booji'amtoota keenya nu deebisaa jechuudha yaadisa. sana dura garuu wal mormii waliin dorgommii taasisuu yaadan. gaafa kana jara keessaa warra dhufe kana keessaa jechuudha Banii Tamiim irraa warra dhufe kana keessaa namni Uxaarid ibn Haajib jedhamu dubbii taasise. yaani ittiin akka cimina ofii agarsiisudha dubbii haasawa taasise. san booda Saabit ibn Qays haasawa isaa kan fakkaatu haasa'ee isa moo'e. san booda wallisaan isaanii kan Az-Zubayr Zabarqaan ibn Badri jedhamu innis immoo wallise. san booda Hassaan ibn Saabit wallee isaa kanaaf deebii kenne. sana booda warri dhufanii dorgommii taasisuu barbaadan kun kufaatii isaanii yookiin ammoo dadhabbii isaanii ibsanii caalmaa jarri kun warri muslimaa qabanu amananii muslima ta'an. achi booda Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota jarri booji'anii fidatan kana deebiseefi galan. ittaansu baatii Rabiicil Akhiir keessa baatii Rabiicil Akhiir bara 9ffaa keessa Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam Aliyyi ibn Abi Xaalib nama 50 gaala 200 fi farda 50 wajjiniin afwan nama 150 gaala 100 fi farda 50 akka isaan naqanii taabota Banii Xayyi jedhamu kan falas jechuun beekamu akka jarri cabsan erge. Aliyyi wajjin gaafa kana alaabaa gurraatti qabatee ture. ammas adiinis jira ture. Aliyyiin namoota kana fudhatee dhaqee waraana jaratti bane. bakki kun bakka Haatim Axxaa'ii jedhamudha. yaani bakka jireenya Haatim Axxaa'iiti. Haatim Axxaa'iin arjummaadhaan beekama. gaafa kana jarris gaala re'ee namoota booji'anii deebi'an. warra booji'amtoota namaa kana keessatti Safaanata binti Haatim Axxaa'iitu jirti intalli isaa namicha kanaa jechuudha. gaafa fidanii dhufan Madiinatti dubartittii kana abbaan ishee baay'ee arjaa ture. fidanii dhufan Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam otuu fidyaa yookiin ammoo kafaltii irraan fuudhin akkasumaan isitti arjoomee gadhiise. waan isin yaabbattee biyya Shaamitti galtu kenneef. ammas eegee namni akka inni fuudhee biyya Shaam obboleessa ishee bira isii geessu taasise. obboleessi Adiyyi ibn Haatim Axxaa'iin baqatee ture
gaafa dhaqxee argitu waa'ee ergamaa rabbiitti himte bar nabi Muhammad waan abbaan kee hin goone godhe bira deemiitii jaallattes jibbites dhaqii isa bira dhaqii jetteeniin innis yaada ishee taqabbalee obboleessi ishee Adiy ibn Haatim al-Xaa'iin jechuudha. Otoo xalayaa tokkoon fudhatiin nageenya tokko wabii tokkoon maletti Makkaan deeme ergamaa rabbii bira deeme isaanitti haasawaa wajjin taasisanii booda muslima ta'e. Otuma Adiy ibn Haatim ergamaa rabbii bira taa'aa jiru namichi tokko dhufee hiyyummaa himate. Osuma inni achi jiru kan biraan dhufee roorroo karaarra jiru saamtota karaarratti nama saaman himate. waan akkasiin nu mudataa jira jedheen rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yaa Adiy biyya Hiiraa jedhamu kana agartaayii jedheen yoo lubbuun si jiraate biyya Hiiraa jedhamu kanarraa kaatee dubartiin kophaa ishee farda yaabbattee Kaabaa dhaqxee xawwaftee deebiti wanti tokko isheen tuqu rabbii tokkicha malee waan sodaattu hin qabdu jedheen biyyi nagaa ta'a jechuutti hime yoo lubbuun si jiraate biyyi Kisraa dilbiin Kisraa cabsameetu biyyaaf hiramaa jedheen yoo lubbuun si jiraate nam tokko warqii fudhatee yookiin warqii yookiin meetii fudhatee saddaqachuuf fuudhee manaa ba'ee namarraa taqabbalu dhabuuf jira jedheen Adiy ibn Haatim waan ergamaan rabbii dubbatan kana hundumaa argee ture egaan taateewwan kun lamaan kan ergamaan rabbii banii Tamiimiin adabe kunii fi akkasumas taabota Falas jedhamtu kana kan inni cabse taateewwan eegaa dulli fathii Makkaa taasifamee fi dulli Hunayn taasifamee booda kanneen godhaman keessaa isaan gurguddoodha jechuudha. haa ta'u malee qabsoon yookiin wal'aansoon muslimootaa fi warra waaqa maleeyyii yookiin immoo taabota garaagaraa gabbaran gidduutti taasifamu bakka kanatti xumuramuu yaadeera. haa ta'u malee akka waliigalaatti haa ta'u malee muslimoonni yeroo kana keessatti boqochuuf ka'an haa ta'u malee qaamni biraan eegaa utuu fathii Makkaatiin dura afwan utuu fathii Makkaa hin taasifamin dura loluuf qophaa'anii turan isaanis humna kiristaanotaa yookiin nasaaraa kan Shaam keessa maadheeffatanii yookiin hundeeffatanii jiraachaa turan warra kanatu lola musliimootatti banuudhaaf qophaa'e gaafa inni warri musliimootaa kun Qurayshootaa fi warra Araboota warra taabota garaagaraa waaqeffatu kana irraa xumuruu ka'an warri kun ammoo yaada isaanii kaasan lola kanarraan kan ka'e yookiin jarri nasaaraa kun musliimootaa fi ergamaa rabbii loluuf fuula as deeffachuu isaaniirraan kan ka'e gaafa ma'arakaan yookiin duulli Mu'taa argame humni waraanaa kun yookiin humni nasaaraa kun baay'ee humna ana malee namuun jiru jedhee of tuulaa turedha yeroo baay'ee fursi irratti ummata fursi jedhaman irratti injifannoo walitti fufaa ta'e galmeessaa turan egaan jara kana lamaan gidduutti muslimootaa fi ummata fursii fi nasaaraa kana gidduutti lolli banamuudhaaf haala mijeeffate sunis achirraan kan ka'e duulli Tabuuk taasifame otoo ergamaan rabbii jiranii san booda immoo biyya Shaamtu injifatame bara Khulafaa'ur Raashidiin keessaa jechuudha. Walumaa galatti egaa haalli duula Hunaynii fi wanti isatti aanee dhufu kana fakkaata. isatti aanu duula Tabuukiin hanga walitti deebinutti hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.